barre. Tarii siin jette ta'e. Anaa Alex maalatti waa. Jechuun Islaama tarii maaziriidhaan yoo isaan. ammaa kan rakkoon qabu. Akkana. Kanaaf Rakkoo qabu. Ankoo rakkoon qabu sitti hin danda'amu. ani amma dirqamni tokko tu dhufe haadha kee dabarsitee kennitamoo no amma fakkeenyaaf dirqamni tokko dhufe Alexiin dabarsitee kennitamoo amantii kee jijjiirtatu jedhanii maal goota? Dubartiin agarra. Maaf iddoo malee maal wanta akkanaa jirre isa jira maa? Jira jira jira. Hin jiru. Ani ofii fadhu amallee dabarsee si sin kennu amanatti sin jedhu. Ay utuudha amma wantichu. Utuu ni jiru. Utuu kana balleessina jiraniitu taraa waa qalanu didee badu utuun. Utuu na bira amma gochaa malee. Isin dalee oiga jarri amma mata durii mataa jaraa qabu. Namni gaa haataa walii kennamti. Dur ijoolleen gaafa rabbasnu mana keessa deemaa ijoolleen iddoo kana dhaqaa taphadhaa. Jedhamamti jaarsoliin namni gurguddaan gaafa taa'e taphatu. Gaafa ijoolleen immoo asii wanta ta'e mari'achuudhaan wal geessu namoota gurguddaadhaan deemaa rafaa yookaan deemaa ciisaa jennaan. Sii galamti. Politika ko bettanii danuun kana. No. Alex isin qabase. Wallahi billahi nama dhibba sadii turre. Nama dhibba sadii turre sila. Gaddee maayira malee leemaan jiru. Jaalala isiniif qabu nama dhibba torba seene. Hundi kun jaalala isinii qabu. Hundi nu afaan bane akkasitti isin an wallahi miira koo jeeqame. Sammuun koo fayyaan isin bira jira. Sammuun koo fayyaan. Ani amma maal irraa tokkummaa ani jibbu hanga. Garuu namni kan ija gaariidhaan ilaalus ija sirriin taaneen ilaalus jira. Tokko bakkatti rakkina qabu tokko. Namoonni haadhaaf abbaa isaaniirraa harmee isaaniirraa fagaatanii waggaa dheeraa sababa garaagaraatiin jiraatan itti dhaga'ama tokko. Kan haati isaanii lubbuun hin jirre qalbii akka caban hin barbaadu. Inni kan biraan immoo yeroo nan isheedhaa wajjin galu waa barbaacha beekamtii yookaan immoo waa giiftii wayii barbaacha waan hin fidee dhufu fakkaatanii kan isa gurri as jala wantee jiru jira. Amma nan fuudhanii gaafan fuudhu machee miti. Alex akkanatti nuna dhiisin malee waan arginutti fiddee Alexiisan wal sheekaa yeroo man taane. Sa'aatii dheeraa jechuun sa'aatii dheeraa asirram hin turru. Amma jirtutti wanta namni irraa barbaadu. Rakkoon qabu tursiisa rakkoon qabu garuu yaadan taane nutti fiddee. Alex waa tokko sitti waan dhabeetti. Alex. Isa namaatiif nuti waan yaada sirrii agartaa kaafametti. Waan hedduu irraa bira jirta nutti kuufata akka feete jedhu nutti kuufate bira jirta. Ija harmee keenyaatiin laalla. Dhaggeeffadhu Alex. Nuti wata biyya baanee turre ija harmee keenyaatiin laalla. Namni haadha ofii jaallatu immoo gammachuudhoo miira haadha ofiitii qabuun haadha kee kana laala malee bifa addaatiin namni ilaalu hin jiru. Wallahi naan akka haadha kootiitti natti tolanii naan gammachuudhaan guutameen taa'ee isaa dhaggeeffachaa jira. Beektaa namni haadha keessaa bahe namni haadha jaallatu haadha namaa yeroo jaallatu nama kabaja. Namni haadha ofii jaallatu. Namni jibbaa haadholii qabu hin jiru biyya lafaa kana gubbaarra namni miira addaa qabuuf hin jiru haadholii dafana kana gubbaarra kalaacha kootiitti. Namni jibbu akka jirre nan beeka hundiyyuu akka jaallatu nan beeka. Hundiyyuu bakka qaba sa'aatii qaba. Tokkummaadhaa wajjin waliin mari'annee booda akkasuma jireenya wajjin gastii galla minaan jennee waliin dubbanneeti miti. Mata duree mataa isaa fudhatee dhufuus danda'a. Isheerraa wanta bareedu baay'eetu jira. Wanta isheerraa tolu wanta namni irraa jaallatu asirratti akka ijoollee isheetti yoo qooddeef waan beekturra natti tolaanis. Sa'aatii murtaa'e walii kennuun dirqamadha amma gaanii mana keenya keessatti hoogganaa maatii ana. Siltaana koo akkanaa beektanuudhaaf. Hoogganaa maatii ana gaafan jedhu immoo
ishee garan barbaadettan ishee harkisaa osoo hin taane waan isheedhaaf ta'uuf waan isheedhaaf hin taane waa'ee miidiyaa kanaanatu beeka waan ta'eef kabaja ishii akka hin tuqnetti nama biratti jaalatamummaa qabdu akka hin irrannetti itti namitti godhamee gabaabbateef inni kaanis gara tapha isaatti deebi'a isheenis irrafti. Nuun iyyuu ribanuu dhowwaa oola waan ta'eef amma wanta ani ittiin si beeku keessaa wanta sirraa jaalladhu keessaa baay'ee aadaan tokko jira. Aadaa dubartii deessuu gaafa siin deesse manatti geessanu aadaan sun iddoo hundaa badee Jimma keessatti duwwaaf dheengadatu Jimmaa dhufnu karaa irratti dubartoota deessuu manatti galchaa jiran argee aljaziiraadhaan elaa kun deessuu geessaa jiru. Aadaan kun iddoo biraatti badeeraas jiraayii jedhee itti meera. Kanaaf haati manaa koo kanan fuudhe ija ilmoo ilmoo keetti arguu barbaadani? Eega. Ai nan badee adhabu. Inshallah. Gaafa Yoo gaafii jedhe tuttuun gaafii koo ture beektaa? Kontol babachu banachai. Gaafii koo ture harmeen na dursaniiru deebisi. Ai. Maali. inshallah waggaa lamaan irraa mucaa kootii wajjin sadii taanee laayifii galla. Labbaje. Yoo tiktookiin badu. Labbaje. Deessuun gaafa deessuu faaruun faarfamu tokko jira. Yoo dagachuu baattee faaruu deessuu sanarraa masmara sadan tokko irra buufteefi barreeffatu warraan immoo. Yookiin immoo lakkii isa kana miti kanan jedha hafe waan aadaa keessaa jechuudha. Alex yaani xiqqoo yoo na waamtan bilbila bira jiru dubbadhaa sirriitti xiqqoo si biizii waan hin ta'e maaliif dhiifama. Isa kanatti himnee si geggeessina bakka barbaada nyaatteera saatinis deemaara. Isa kamiin Bilbili kana amma feetan dubbachuu dandeessu. Amma feetan dubbachuu dandeessu bilbili nama kana. 7 jiras jala kunoo kan silaadhaan. Nama 7 kanaafi faaruu isa kan dalagaati moo arrabsoodha moo dhiisi boo arrabsoon sirraan ta'u. Arrabsoo miidiyaa irratti malee asitti faaruu kan deessuu sanatu jettee qaba. Sadio kana mosa video dia dah champion. Kanuma ta'ee ta'u haadha sitti wal keessa laadhi. Alex, kan yeroo mara nu fajalan situ fuudhuuf qophaa'aa jira waan taateef. Heerumtee taate? Fayyaadhaati. Ko nagaadhaa tufi. Nagaatu naman gaafatin laasee galgalee kanaaf hafuuni. Maala adumbisee kaasii hin nageenye. Indidda kan deebifne nagaadha fayyaadhaa. Haasoftaan nama haasofuu jaalladha. Indidda haasawuun jedhee magaa jaartee uffachuu. Alex beek yaadni riichoo gaariidha beektaa maaliif seete? Ati iyyuu hin fuune hooni osoo hin fuudhin akkamitti faarfannaa da'umsaa keessa akkamitti galu? Kan heerumaati dhuguma ishee jette barra. Erbu waajiree kee Alex kun mana konkoo keessatti anatu abbaara jedhe wanta jiru hin beeka waan ta'eef dandeettii isaanis waan quba qabuu fi sasanas beekte isheen mararoo amma gaa intalli heerumtu inni arrabsoo rakkisaadha. Arrabsoon akka jirutti fidanii dubbachuu baannaani mi'aan qaba. Akka jirutti fidanii haasawuun immoo uummata kana duratti rakkisaadha. Rakkisaadha. Doddootu waan baalagummaa qaba. Maqataa. Isa immoo kan namatti tolu sila. Kanaafan jedhe mi'aan qabu yoo suna. Sunimmoo asirratti hin bareedu. Irratti hin bareedu gaa. Kanaaf mararuu. Ammootarii nufa jedhanu ammootarii ijoolleen hin beekne ammootarii jalaa dhaggeeffatan ammootarii ammallee tarii kan jedhan san. Ammootarii maaloodhani kan gaafa kamiiti? Kan dubartii yeroo deesse na fakkaata ammootariin kan jedhamu. Ammootarii ammallee tarii yaa maaree kan jedhan sana Jimma keessatti baay'ee beekamu. Gabaraa akka keenyaatti. Isa armee kobbee malee nabsiisee amaaru. Akkasitti naan jedhamu
waanuma beekturraa qabuusi biitti Kiloo bunaa isaa jedhan faa jedhu filaata. mararoo jedhi bakka Meerreem jetti. Kan heerumaa mararoo galgalaamoo. intalli yeroo heerumuu baatu na gurguratti abbaa koo faatte Simbirroo yaa barii shaashaa laftarraa maa barii kaataa barii naannoo riya koo wallamnaa laataa. Jetti gaafa burumtasaa. Uroo jirgifaayee. Taa'ee uroo dhibbu kaayee uroo nammaana jasaayee. Shittoon gabaara kasaayee bilteen qaroora rafaayee jetti. Aadadooyee shimalee koo dhufa beekeen karattee geessimeesnee diggedee koo jetti yeroo isin uroo dhibbuu dhuftu. Aadaan immoo seenaa daashaa seenaan namaa seenaa daashaa fidaa da'ee teessisaayee bukkee da'ee fidaa bayyee teessisaayee bukkee bayyee fidaa obboo teessisaayee jetti. Da'ee maalan balleesse bayyee maalan balleesse obboo maalan balleesse arameen boo fageesse marageen gorroo barreesse